Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media kun qophii addaati. Qophiin addaa keenyaa dhimma eebba Oromiyaa Freedom Media irratti xiyyeeffata. OFM eebba isaa ofishaalii hawaasa isaatiitti bahee kaleessa eebba taasisee jira. Kanaaf dhimmuma kaleessa taasifnee wal qabatee eebbi sun akkamitti ta'ee sagantaan isaa akkamitti akka deemee fi maaltu akka ture kana wal qabatee obbo Tamam Kaduu Koree OFM waliin marii taasifna. Kanaaf haga dhuma sagantaa keenyaa akka nu hordoftan isiniin jenna. Akkam obbo Tamam? Nagaa. Fayyaa baga nagaan dhuftani. Baga nagaan. Maarree OFM hundeeffamee haala COVIDtiin odoo hin eebbisiisin turre. Kanaaf kaleessa gadi baanee hawaasa keenyaniif OFM wal barsiifnee ka online hojjetu akkuma jirti ta'e keessattuu magaala Seattle keessatti hawaasa keenya fuulduraa walitti finnee wal barsiisuu isaatiif maaltu isinitti dhagamee mee eebbi sunillee akkam ture maal jettani? Galatooma eebbi baay'ee bareeda ture. Irra caalaa miidiyaan ka hawaasaa waan ta'eef miidiyaa hawaasa wal barsiisuu waan guddaadha. Kanaaf baay'inaan kun nama beekanii kun immoo kan beekne akka baratuu fi lammata immoo qaama seeraa ta'eetiin seerummaan argateetiin immoo akka seeraan hojjetaa jiru hawaasa wal barsiisu ture. Kunis milkii gaariidhaan xumuramee jira. Akkuma karoorfanneen baay'ee itti gammadee jiraanis gama kiyyaanis warri waan sagantaa kana qopheessine. Kanaaf haaluma saganteeffamsanii nu deeme inni waan guddaadha. Kanaaf gammachuu guddaan dhagameenya. Anillee asumaani galatooma namoota dhuftanii cinaa keenya dhaabattanii OFM akka cehuu fi OFM miidiyaa Oromootiin dabalamee sagalee akka ta'uuf nu cinaa dhaabattan galatooma isinii jenna. OFM sagalee Oromooti. Akkuma miidiyaa kamiituu sagalee Oromoo ta'uuf hundeeffamee qophii hunda xumurree yoo Rabbi nu laaffise gara saatalaayitii deemuuf kenna. Kanaaf hundi keessanuu qophiin akka nu eeggattan isiniin jenna. Sagalee keessanii kun sagalee keessan sagalee Oromooti. Sagalee hawaasa bal'aati. Oromoon ammallee miidiyaa hedduu nu barbaachisa. Kanaaf hundeeffama isaa kaleessa waan tokko tokko haasofnee galatooma isiniin jechuu feena. Warri nu cinaa dhaabattanii OFM akka milkaa'u waa hundaan nu cinaa dhaabattan galatooma isiniin jechuu feena. Kanuma akka biraa haala eebba OFMtiin wal qabatee kana booda maal osoo tahee jettanii yaaddan? Akkuma itti dursinee warra kaleessa nu wajjin dhaabbate warra qophii nyaata qopheessuu irraa eegalee iddoo san qopheessuu akkasumas immoo warra waan qabuun humnaan maallaqaanis beekumsa qaban hunda nu bira dhaabbataniif galata guddaa qabnaa fi namni waan biraa dhiisiiti sa'aatii ofiitu gubeetiin dhufeetiin na bira dhaabbachuun waan guddaadha. Yeroo ammaa keessatti sa'aatii kanaaf lammata immoo haaluma amma jiru kana keessatti namni nama bira dhaabbachuun kun waan kiyya jedhee waan ta'eef uummata Seattle baay'ee galatoomaa jennaani warri dhuftaniitiin nu deeggartan kun immoo ka telefoonaan bilbiltanii isinii guutuu dhabeetiin haftanillee akkuma waan nu bira jirtaniitti yaadanii irra caalaa namni yaada wal bira jiraachuudha. Isinis akkuma warra dhufeetitti galata guddaa qabdu. Kanaaf galanni keessan bilisummaa isinii haa ta'u jennaa kun immoo jazaa namni nama bira dhaabbatti bakka waamamitti argamuun immoo Rabbiin biratti kabajaa argatanii. Kanaaf baay'ee galateeffannaa keessattuu warra sheekota dhufanii nu bira dhaabbachuu isaaniitii fi ani baay'ee itti gammadee irra caalaa wanni guddinni namaa ta'u bakkee warri amantaa kun bakkee akkanaa kanatti dhufaniitiin yoo nama dursaniitiin immoo jajjabaadha namaan jedhan wanni isa caalaa nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf namni warri amantaa qabsoo kanaaf fakkeenya ta'uu danda'an jecha dhufaniitiin bakka waamanii dhufanii yeroo eebban sagantaa namaa banan yeroo immoo nama jajjabeessan yoo argan ati immoo daandii dhugarra akka jirtu si agarsiisa. Kanaaf yoo isaan sirraa dheessan immoo ati immoo waan hin taane irra jiraachuu si achirraa barachuu qabda. Kanaaf ani baay'ee itti gammadee gammachuu guddaadha. Galatoomanii uummanni keenya warri Seattle akkasumas warri sheekotallee galata guddaa qabanii jedha. Mee haa galatooman hawaasni bira dhaabatanillee mee fuulduraaf maaltu karoorfame haala akkam deemna jettanii yaaddan? Haalli karooraa akkuma yeroo jalqabaati ammaaf
wanni itti qophaa'aa jiru jira. Kanaaf yoo rabbi jedheetiin ka nu guutu taate uummata keenya ka biyya keessa jiranillee gara saatalaayitiitiin bira garuudha kaayyoon keenya. Kanaaf irrumatti dalagaa jirra. Sunillee yeroo fudhachuu danda'a. Haalillee yoo kan nu mijaa'u taate yeroo nu mijaa'etti mul'anneetuma yoo agarreetiin agarsiisne wayyaa. Kanaaf karoorri jira. Karoorri sun immoo har'amoo boruu isa jedhu saniif ammaaf himuu nama ulfaata. Garuu immoo abdiitu jira. Abdii san immoo rabbi nu haa guutu. Akkasitti carraaqaa jirra. Wannuma gaariidha. Galatama abbootamaa asumatti waan isin kaaftan irratti yaada tokko dabaluu fi OFM dambalii gunguma uummataati. Dambalii yoo jennu yoo garbuun biilu kasha ay dhusanii haa nama garii maali dambaliin kun jedhee gaafii kaasaa beekta. Nuyi yoo dambalii gunguma uummataa jennu waan hawaasni dubbachuu sodaatee baafna jenneeti karoorri keenya akkasumatti sirri irra peejii fi yuutuubii irratti hojjetaa jirra. Yuutuubii keenyallee sheer laayik godha akkana bira ga'u taasisa. Odeeffannoo haarawas argachuuf OFM'n follow godha. Maaliif OFM ammaaf social media fi wanta garagaraati irratti hojjennu malee gara saatalaayitii deemuuf karoora qabna. Haaluma mijeeffataa jirra. Kanaaf yoo hunda hawaasni akkuma kalee bahee nu cinaa dhaabatee hamilee keenya jajjabeessetti fuulduraafillee nu cinaa dhaabachuu qaba waan jedhu kana qabna. OFM keessattuu magaala keessa jiru kana keessatti kallattiidhaan waan hundaayyuu itti dheennan Oromoo community sagantaa Oromoon qabu hundarratti itti hojjechuuf karoora qabna. Maaliif kafaltii tokko malee hawaasa keenya dalayna jenneeti hundeeffama isaatirrallee kaanee yoo xiqqaate doolaara 20 akkas baafne waan kan hundeeffamuuf hin beekama. Kanaaf OFM odeeffaa isa hafu saatalaayitiif humna namaa malee waa hunda guuttatee miidiyaalee amma Oromoon qaban walqixa dalaguu dandeettii qaba. Kanaaf hawaasni keenyallee Oromiyaa Freedom Midiyaan filannoo keessan haa ta'u jenna. Yoo hundaayyuu OFM isin wajjin jira sagalee keessanii jabaadhaa waan jedhuun kana qabna. Kanaaf asuma walqabatee miidiyaan kun fuulduraa fi mee akkamitti guddata jettanii yaaddan abbootamaa? Miidiyaan kan guddatuuf oma gaarii yoo hojjete dhaggeeffattootaa fi hordoftoota baay'ee yoo qabaate miidiyaan kun kan guddatu. Irra caalaa immoo maal hojjetaa dhugaa dubbatamoo waan soba dubbataadha. Miidiyaa irratti kan barbaachisu baay'inni namaa ilaalee fi ilaaluu dhabu irratti odoo hin ta'in awudeensii isaa irratti maa inni ergaa inni dabarsu sun hagam dhugaa ta'aadha. Irra guddaan wanni miidiyaa eegamu fi wanni nus of eegganneetiin hojjechuu qabnu wanni sun hagam dhugaa ta'e dhugaa qabatamaa ta'eedha. Miidiyaa yeroo hojjettu maallaqaaf odoo hin ta'in dhugaa jirtu san himuudha. Dhugaa yoo dubbatte immoo eenyuyyuu nama miidhuu miti. Nama dhugaan nama tokkoo miidhu. Kanaaf dhugama san dubbachuudha. Dhugama san hojjechuudha. Wanni miidiyaa irraa eegamus kana OFM's kanuma hordofee akkaataa seera bulmaata isaatiin ragaawwan argateen dhugaa irratti hundaa'ee waan san immoo hawaasa isaa biraan ga'uudha. Dubbii sobaa fi nama sabaa fi saba adda addaa waliin buusu amantaa fi amantaa waliin buusu kan inni irraa fagaachuudha. Kanaaf qeeqallee yoo ta'u taate nama qeequudha odoo hin ta'in yaada namichaa san qeequudha. Kabaja nama tokkoo maluuf kabajuu qaba. Akkatama seera bulmaata isaatiin hin laaletiniini. Kanaafuu nama eenyu fa'aa odoo hin loogin dhugaa jirtu san hawaasa ofii biraa yoo ga'e gaafa san miidiyaan sun miidiyaa ta'eetiin mul'ata. Kanaaf yeroo waan tokko barreessituuf hojjettu garagartuu tokko waan taatu fakkaata. Garuu immoo gartuma fe'ellee haa ta'u dhugaa isaa qabatteetiin yoo deemteetiin jette gara dhugaan sun booda mo'achuu waan hin oolle fi miidiyaan isuma kanarratti xiyyeeffanneetiin hojjechuu qabna. Wanni irratti bu'uureffamillee kanuma
Kanaaf of eeggannoo fi ejjennoon kennallee ka ta'uu qabu dhugaa irratti hundoofne waan dhugaa sabni keenya dhaga'uu qabu. Sabni keenya kan rakkateetiin hin jedhe sun waan dhaga'uu qabu san dhaga'uu qaba. Sanatti hundoofne jabaannee hojjechuudha. Wanni guddaan nu guddisee miidiyaalee immoo gaarii godhee wanti namaaf nama walitti buusurraa fagaannee amantaaf amantaa walitti buusurraa fagaachuudhaaf wanuma kana irratti akkuma bu'uura isaati irratti hojjechuutu miidiyaa kana guddisaa jedhee yaada. Galatoomaa abbootamaan sirrii akkuma isin kaaftan wanni hunduyyuu dhugaa barbaachisaa nama dhugaa hojjetutu milkaa'aa. Har'aaf fakkaata malee namni soba hojjetu namni soba hin taane afuufu keessattuu hawaasa burjaajessuuf waan hin jirre jedhanii oofuuf waan harkaa hin qabne harkaa qabne jedhanii oofuuf Oromoon hagammaatu kasaarte kijibaan kasaartee gartee waan tokko marii hin jiru bakka mariin hin jirretti wanni hunduun kufaa. Kanaaf kana booda OFM'n bakka Oromoon dubbachuu dadhabde san hundaayyuu akkuma gunguma sanitti gunguma san ifa baasa. Kanaaf jabaadha miidiyaan kun dhugarratti ija libsannu dhugarratti nama tokko ittiin gaafannu abbaan dhugaa Rabbi. Kanaaf dhufaan jiraadha hundaayyuu galma Oromoon barbaadduuf qabsoo Oromoon barbaaddu kana kallattii kennee Oromoon akka ceetu irratti hojjannaa. Har'aaf kanuma yoo jenne hin gaanatti fakkaata maaliif kaleef dheengadallee sagantaa kanatu akka malee nu dadhabsiisee jira. Kanaaf warri duraan OFM illee baranne baradha ka share like godhu harka keessan isin qaballee amma boodatti ittiin qaanfatina share like godha waan addaa miti sagalee keessanii Oromiyaa Freedom Media jedha. Kanaaf waan Oromoon qabdu hundaa dhugaa namni Oromoo taate jabeessuu qabda. Yookaan atu Oromummaan keetu gaafii keessa jira. Waan Oromoo akka guddatu barbaade hundi isaatu share godhee sagalee hawaasa biraan ga'uu danda'u qabaata waan jedhu kana qabaani tamam. Yoo inni dabaltu jiraate dabalee yookaan kanumaan xumura. Wanni dabalu baay'ee hin jiru hawaasa keenya fi ergaan guddaan qabu. Miidiyaan kun yeroo dhaabbatu maallaqa argachuuf yookaan immoo YouTube irraa maallaqa akka warra nama YouTube irratti waan adda addaa haasa'iitiin viirii baay'ee argateetiin maallaqa ittiin sassaabuuf fi miti sanii miti kaayyoon kennas tajaajila tolaa uummata keenyaa kennine uummanni keenya immoo iddoo ol argeetiin itti haasa'u akka argatudha. Bakka uwwisni miidiyaa ga'uu hin dandeenye akkamitti uwwifnaadhaaf kaayyoon isaa malee waan biraa irratti yookaan miidiyaawwan adda addaa laaffisuu yookaan immoo maallaqa irratti dalaguu fi miti kaayyoon kenna nuuf warri kalee nu bira dhaabbattanii fi yaada nu bira sun galata guddaa qabdanii warri sanii alatti garuu immoo ofii kennaa of dandeenyetti socho'aa jirra waan namarraa harka namaa ilaalaa jirru miti. Warroonni immoo jiranii hawaasa keessatti wanni akka koominitiitti warri waliin jiraatan warri jirtan ilaalchi keessan namni yoo mana tokkorraa mana lammataa akka ijaaratu taate warroonni isinii hin galin Oromoon dhaabu tokko qofa jalatti hiriiruu qaba. Oromoon miidiyaa tokko jalatti hiriiruu qaba jettaniitiin warri akka dhiphinnaatti ilaaltan sun sirrii akka hin ta'in beekuu qabdanii Oromoof miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon miidiyaa maaliin yoo walirratti duulan malee yoo waltumsaniitiin irratti haasayanii jedhan wal gargaaran. Ka tokko jedhe tokko jabeessee yoo jedhe wal gargaara. Bakkee tokko uwwisni jedheetiin jedhe immoo isa walirraa fuudhanii yoo sabaaf dabarsan wal gargaaran. Maaliif ka tokko dhageenye tokko dhageessisuu danda'a. Akkasitti hojjechuu qaba. Warroonni immoo numa qofatu jiraachuu qaba. Miidiyaa makeenya qofa dhageeffachuu qabdan jettaniitiin yaaddanillee yoo taate sunis yaadni keessan yaada duubatti hafaadha. Miidiyaan baay'ateef warri ijji isin dhukkubullee yoo taate sunis warroota qabsaa'ota nu malee qabsoon hin jiru jedhuun addaan hin laallamtanii kana waan ta'eef hawaasni keenya kanarraa bahuu qaba. Barachuus qaba. Maaliif waa baay'ifachuu barachuu qaba. Taa'aniituma mana keessa hamiif maali jechuu odoo hin ta'in baay'ifanii qaba. Waa hojjetanii immoo namatti agarsiisuu qaba. Odumaa harka namaa hin laalin ofii keetii hojjettee immoo namatti agarsiistee saba kana immoo tajaajiluu fi agarsiisuu qaba. Namni biraan lubbuu kenna. Agartee ka biraa immoo kaayyoo isa ilaallefiyyuu deemetiin du'aa jira. Kun immoo kaayyoo fuu du'aa jira. Kun immoo ka biyya alaa keessa jiru immoo waan tokko jalatti yoo hiriirte malee waan biraa akka gootu taate ati akka nuti silaaluun wal faalleessuun walirraa dheessuun
Kuni maalinni wanni akkanaa kun dhaabbachuu qaba. Bakki hundaa yoo ka deemtu taate waan sababii yoo hin hojjetin wanni ati saalfattu hin jiru. Warroonni saalfatanis jirtanii of ta'uu warri dadhabes jira kana keessatti. Amba jala deemuun jira. Alagaa jala deemuun jira. Shalleqachuun jira. Kuni waan hin ta'uu hin qabne. Maaliifis wanni nu irraa sodaannu tokko hin jiru. Ati eenyummaa keetiin gaafa eenyummaa keetiin boonte eenyummaa saba keetillee beeksifta. Gaafa eenyummaa keetiin gandarraa dhalatterraa of saalfatte. Amantaarraa dhufterraa of saalfatte. Gandarraa dhufte kan ammoo beeksisuu yoo saalfatteetiin hin jette ati of ta'uu hin dandeenye. Yeroo hundaayyuu namumatu balbala banee asirraan deemu siin jedhu deemta. No san ta'uu hin qabu. Balballi ati bantetu naa taati moo naan taatu nama laallatti deemuu qabu ta'uu qabna. Kanaaf warri miidiyaa kennaaf hin beekaa warri nu qeexanillee hin jira warri nu jajjabeessitanillee hin jira warri maaliif bantan jettanii iji isin diddiimattellee hin jira nu isiniif sodaa hin qabnu wanni isin wannoo gootaniitu hin jiru kanaaf homaa agasuun dallee wannoo jettanii qaawwa isin deemtan sanis isin beena sun ijjannoo kennaa wanni duubatti nu deebisu hin jiru qaama seerummaa qabna kana kuffisuuf akkas gootan ka jettanii miti sunis hawwitee sanii malee sanii miti yoo ka OMN jettan taate OMN miidiyaa kenna ammas nus keessaa qabna wanni isin gootan hin jiru kaayyoon kenna immoo nuyi sanis dadhabsiisu miti. Tamaam waan bal'aa kaaste galatoomi sagantaa kennallee amma xumuruuf deemaa jira garuu wanti odubatti deebiftee waan yaadachiifte beektaa. Namni funyaan takka afaan takka quba takka luka takka qabaachuu qabdu sin jedhu suni naafa innuu beektaa. Maaliif jennaan assimileeshinii jedhama kun mataan isaa. Gartee nama bitu nama akkasitti amma gadaan gadaa itti bitamtee akkuma bishaan karaa tokko yaa'u miti filannoo qabaachuu danda'u qabaatta. Hawaasa filannoo qabutu yoo hundaa mila. Kanatti amanu hawaasni keenya ammallee dhugaatti amanuu qaba. Dhugaa jala deemuu qaba. Dhugaaf hojjechuu qaba. Filannoo qabaachuu qaba. Gaafachuu qaba. Namni gaafanne namni nama hardaa dha'u bakki amantiitu gaafadha dhabeeta nama gaafatee amanetu jannatallee gala. Ummanni callisee harka dha'u yoo hundaa luuzariidha. Kanaaf nuyi yoo gartanii mataan keessanillee OMN diiguuf yaaddanii OFM dhaabdan yoo jettanii baay'ee dogongortanii jirtani. Keessattuu siyaatiliin nuti walitti qabe akka OMN deeggaranillee akka OMN asitti dhaabatullee ka godhe gahee keessaan nuyi gahee olaanaa qabna. Warri gartee OMN illee warrumaan gargaarretti warreen kun OMN diiguuf ijaare har'as gargaaraa jirra OMN baruus hin gargaara waaliitii kenna garuu warri akkasitti yaaddanii ofitti qaanfattan qabsoo Oromootti illee hin hirriftan malee hin guuttani. Maaliif jennaan namni hunduu sirna dimokiraasii hin beeku jechuun manni kun sirna dimokiraasii sirna gadaa keessatti namni hunduu bakka irraa dhalate irraa dorgoma. Bakka irraa dhalate irraa muudama. Kun isinii galuu qaba hawaasa. Kidiyaan hawaasa sheeppi godha. Hawaasa sheeppi ta'etu hawaasa gartee waa gaafatee waa baratee mallaqaan baasu eessa dhaqaa eessatti bu'aa eessa seenaa eessan bayaa jedhee gaafii gaafateetu dimokiraasii illee argachuu danda'a. Namni kanaan gaafanne akkuma gartee boru jaannatatti itti dhaqaaf godhusa yoo taate addunyaa irratti akkas hin ta'u. Addunyaa irratti nama gaafatetu waan gaafate argata. Kenna hawaasni waan ofiitu gaafachuun xiqqoo qaanii itti ta'e immoo akka isin hin qaanfanneef carraa birallee akka argattan miidiyaaleen kennas akka heddummaatu. Miidiyaan gartee yoo tokko bira jiraate oopshinii qaba namni keessaa filachuuf gabayaayyuu jechuudha. Bakka gabayaa ati dhaabdee suuqii daldalaa dhaabdee suuqii dhaabde kun hin barbaachisu takkama qabna suuqiin takka nama hedduu kabar godhuu hin dandeettu. Kanaaf hawaasni kennallee kanarratti jabaatee uf ta'ee bakkuma jirutti uf ta'ee ofitti qaanfachuu osoo hin taane. Namni hedduun yoo ofitti qaanfatee huuxa keessa deemallee warroonni hin qaanfanne koottaa hojjedha hawaasa keessanitti sagalee ta'a waan jedhu kana qabna. Kanaaf qophii addaa kennaarraa dhimma eebba OFM'tiin wal qabatee kanumaa yoo xumure gaarii natti fakkaata. Yaa xumuruun xumurraa garuu eega waaqaaf waa'ee qabsoo adeemsuma qabsoo fi onnoo kanarratti yoo ilaaltu namni tokko qabsoo tana yeroo bahu namni tokko yeroo nama tokko ati of dura keetteetiin ati naan deemi jetteetiin hin filanne qabsoota namni hundumtuu qabsoo Oromoo tana kan duubatti deebiseetiin hin jedhe isa kana. Kaayyoon miidiyaa kana gaafa nuyi wanta kana mari'annee lafaa kaaneetiin nama baay'ee hojii mari'anneetiin lafa kaane yeroo sanii hin jiru. Garuu maaliin
arras warri namni caqasaatiin hin jiru namni tokko profeesara ta'eef doktora ta'eef beekumsi isaa qotee bulaa gadi ta'uu danda'a. Qotee bulaan tokko namni lafa qoteef hin beeku jechuun hin dandeettu. Ati ka beekuu dandeettu kaayyoon kee maalidha? Ijjannoon kee maalidha? Warroota irra barataniitiin nama gananiitiin faallaa kaayyoo dhaabbatan kuni warruma kaleessa namni keenya waliin deemaa jira. Guyyaa hundumaa warruma akkanaa kan waliin deemnamu warroota maaliif jarri kun maa yaaddi? Jarri gaafii amma yeroo marroonfaa dhiyeessan san fudhachuu hin dandeetta. Qawwee kadhaa jettan akkamitti kan nagettee yoo san namni hundumtuu isaanii duulaa turreemi. Boodarra immoo waan dhufe ilaale. Kanaaf namni keenya yeroo hundaayyuu tokkoma wajjin balbalu tokko yoo namni baneetiin jedhan nama isaa wajjin harka dhawurra dhaabbatee ilaaluu qaba. Waan godhullee beekuu qaba. Qabsoota ammoo nama muraasa irratti qabsoo rarraatu. Qabsoon nama irratti rarraatu namni bilisoomuu hin danda'u. Kanaafuu qabsoon tun gara maalii ta'u gara qabsoo sabaatti jijjiiramuu qaba. Miidiyaan illee gara miidiyaa sabaatti jijjiiramuu qaba. Miidiyaan tokkochi sammuu akka kaampaanii ta'eetiin immoo saba tokko oomishuu hin danda'uu qabu. Babal'achuu qaba miidiyaan. Inni immoo mataa isaatiin damee isaa babal'ifachuu qaba. Dameen biraa akka babal'ifanne jedheetiin hin babal'anne jedheetiin dhiibbaa miidiyaa irra kaa'uu qaba. Warroonni achi keessa hojjetan akkasitti ilaaluu qaban. Akkasitti of jalatti babal'isuu qaba. Miidiyoota biraatti gargaaruu qaba. Gargaaree biraanchii isaa bal'isee guddisuu qaba. Anu qofatu babal'ata jechuun qabu. Kaampaanii miti wanni kun agartee. Kaampaanii miti. Maaliif yoo kaampaanii taate kaampaanii biraa ajjeesuu danda'a. Akkasitti yoo gaafa miidiyaan gaafa akka kaampaanii of ilaalee miidiyoota biraa ajjeesuuf kaayyeffate kuni guddina sabaa irratti rakkoo guddaa uuma. Kanaaf warri miidiyaa irratti hojjetan warri community organize goone jettan kunillee dhaabbatanii ilaaluu qabdani. Miidiyaan haa dhaabbatu miidiyaan Oromoo gahaa miti. Diinni kan mo'ataatiin hin jiru miidiyaadhaani. Miidiyaa Oromoo hundumaayyuu jajjabeessaa haala jirtaniin wanni kafataniif hin jiru. Waluma jajjabeessitanii tumaan waliin deemuudha. Ani kanaaf jedha maaliif wanni guddaan godhuu qabnu miidiyaa tokko dhaaba tokko jijjiiramuu qabu isa akkana goone maqaa akkas gootinna san ta'uu qabu warri bilisummaa dhooge kanu. Kanaafuu warri namarratti waan hundoofnee fi bilisummaa dhabne ammallee miidiyaa tokko irratti hundoofnee tokko irratti rarraanee jennu gaafa inni nurraa dhaame immoo filannoo biraa hin qabu. Namni immoo miidiyaa irratti dhiyaatu immoo yeroo hundumaayyuu nama fuula tokkooti yoo ilaaltu nama fuula tokkooti. Miidiyaa irratti dhiyaatu nama fuula tokkooti kan baratan. Miidiyaa biraa namni irratti dhiyaatu hin jiru. Kanaaf miidiyaa akkasitti ilaaluu qabanii wanni godhuu qaba immoo miidiyaan babal'achuu qaba. Hawaasni keenya kana irratti amanuu qaba. Har'aan hin jijjiiramu garuu dhawaata akkasitti jijjiiramuun dhufuun hin oolu. Kanuma jedha galatooma. Hawaasni beektaa hawaasni tokko instituushinii qabaachuu qaba. Jaarmaa inni jiraachuu qaba. Jaarmaa inni sunuyyuu gartee jaarmaa hawaasatu jiraachuu qaba. Dhaabni akkuma jirutti tahee hawaasni akka hawaasatti ijaaramee hojii dubbii ofii ilaallate taa'ee mari'ate maaltu nu hanqatamee qabsoo 2016 irraa kaatee deemamaa turte kana nama muraasatti rarraate dhumni isii duuba jechuudha. Maaliif jennaan mariin hin jiru. Lakkaayamtu eessatti nafseen baate lakkaayamtu wariin kanaaf bahe lakkaayamu namni hunduu gaduma beezii jedha qabsoon deemteetii booda qilee naqamte jechuudha. Nafseen nama hedduu badde namoonni qabsoon deeman illee hidhaman. Hawaasni kun mana galee kun diinama makame hin faca'e jechuudha. Maaliif jennaan waan ijaaramni hin jirreef ijaaramarraa waan hin ka'iniif. Kanaaf ammallee namni hunduyyuu dirqama isa bahee qabsaa'ee eega qabsaa'ee hawaasni fudhate immoo hawaasni lakkaa'ee itti kennuu danda'uu qabaata. Hawaasni keenya hawaasa akkasii ta'uu qabaata. Hawaasa akkasii yoo hin taane booda keenya naannofnee nafsee nama meeqaa itti kafallee harka dhoofnee keessaa galla. Kana boodatti akkas ta'uu hin qabaatu. Gama miidiyaatitti illee wanni jennu sanuma baay'ee kaaftee ani irra deebi'uun fedhullee maaliif jennaanii miidiyaan akkuma reefseen jedhe san ija takka gurra takka hin dalagu kana boodatti odoo ija afur qabaanneen kasaarru beeyta tokkoon arguu dadhabde takka warri subu'e akkasitti jetta. Kanaaf hawaasa gaafatu hawaasa waan deemuuf beeku hawaasa waan baasu bakka gahee beeku tahuu qaba waan jedhu kana amanna nuyi. Sanii achitti yoo gartee dabballe manamaa taate ka fiiddu taate ati dabballee namaati malee hunda of dandeettee deemuu hin dandeettu waan jedhu kana qabna. Kanaaf hawaasni keenyallee akkas ta'uu hin qabaatu. Hawaasni sirrii hawaasa beektaa keessattuu hayyoonni keenya kanarratti hojjechuu danda'u qabaatanii hawaasa tokko hayyoota namatu kararra kaahee
karaa sanitti immoo nama hedduu ijaaree marii yoo deemame hin kasaaru waan jedhu kana qabna. Kanaaf OFM ka ijaarrellee sababa kanaafi sagaleen hayyoota illee hin dhufa dhagahuu qabdanii jala deemuu qabdanii keessattuu yaadni Tsaggaayee Araarsaa faanti kaasu yaada bilchaata. Kanaaf jabaatee hawaasni kenna isaan akka walitti dhufanii waan tokko godhan taasisuu danda'u qabaata waan jedhu kana qabna. Kanaaf yoo xumurree gaarii na fakkaata ta'a. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa irraa qophii addaa ka guyyaa irraa qabnu kanumaan xumurraa haga yeroo itti aan walitti deebinu nagaatti nu turaa jennaa nagaan bulaa. Galatoomaa.